Hashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa gootan jira galata rabbii akkasumas immoo viidiyoo samuunii hojjedhe irratti akkasuma obboleettii keenya walee tuubii akka abbaa manaa hinaantuu bitirraa jaalalli qabee jiru siniif viidiyoo hojjedheen ture jechuudha. Viidiyoo san irratti maaliif waleen waan ishiin jette walumaan dhaggeeffannamee jiru hinaanii fi abbaan miliyoon ol bira ta'anii waa'ee kiyyaa waa'ee gaafii hootii irratti deebidee akka deebisan isin beektu jechuudha. Innaa isarratti abbaa haati miliyoon jaalattaayi hin barbaadaayi akkamii maaltitti fakkaataa qabe. Kanaafuu ati maal jettaa jennaan bultii lamaa hin danda'u jedha. Isa san dhugaa seetanii na kabalitti ilaataa. Waa biraa isinitti fakkaata fuulli sodaa fuulli jaalala inni naa qabu akkasumas immoo akkan keessa isaa jiru akka keessa isaatitti of na ilaalaa jiru fuula isaatirraa ifaa jechuudha. Inni gadi nama tokko bar yoo nama jaalate fuula kootu jechaan hin jiru. Nulachuuyyuu hiriyootas abbaa miliyoon abbaa manaa keenya ta'ee jaalala keenya haaluma saniin itti fufsiisne wajjin jiraannudha jechi koo malee akkasumas waan ishiin jechaa jirtu dhagaa jirtu sila ta'eef baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Kan kee kun ajaa'ibumaa jedhe ishii bira taa'ee sodaatee ta'e akkana naan jedhe jechaa ta'e jirti. Ana garuu na ajaa'ibe jechuudha. Maaliif si ajaa'ibee yoo jettanii baay'ee ulfaataadha. Namni kun lamaanii bakka jaalala jechuun namni tokko yeroo nama tokko jaalate jaalalli waan qal'aalii miti dhugaa. Garuu jaalala kana keessatti baay'ee ulfaataadha. Maaliif jaalala jechuun namoonni baay'ee waan xiqqeessuutti fakkaata jechuudha. Waanuma seenanii ba'an itti fakkaata. Garuu jaalalli dhugaa waaqa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Namni dammoo jireenya namaa keessa seenee jireenya namaa nama miidha jechuudha. Akkamitti nama miidha yoo jettanii haati manaasaa kuni baay'ee jaalatti kaashiyaa. Amma haati manaa hinaantuu bee abbaa manaa ishii baay'ee jaalatti. Maaliif abbaa manaa jechuun akaalii oliiti jechuudha. Abbaa manaa jechuun utubaadha. Utubaa jireenyaati jechuudha. Har'a utubaa jireenyaa kee kana dhufeetuma namni tokko si jalaa na fudhadha siin jedhe baay'ee namatti dhaga'ama. Maaliif anaayyuu jechuudha natti dhaga'ame. Maaliif jennaan obboleettiin koo kun biyya hambaa keessatti siqaa meeqa oliin dabarsinee har'a dammoo abbaan manaa ishee yoo jalaa fudhatan baay'ee natti dhaga'ame dhugaa. Maaliif akkamitti har'a obboleettiin keenya ishiin nutti dhiyaatte duruma illee ishiin dhugaadhaan dhufte jechuudha. Dhugaadhaan ani hiriyaan qabaa abbaa manaan qabaa daa'iman qabaa nuun jettee dhufte jechuudha. Har'a immoo ishee akkasitti ishiin dhugaa nutti himtee yoo wannu jettu kana nu yoo duuba deebinee too wannu jennu baay'ee ulfaataadha dhugaa. Baay'ee tokko ulfaataadha. Maaliif namni tokko duraayyuu keef hin taane sila ta'eefiyyuu har'as kee hin ta'u jechuudha. Baay'ee ulfaataadha dhugaa. Maaliif homaa namaan godhu kaa namni tokko nama tokkooti sila ta'eefiyyuu homaa namaaf hin godhu. Mee odoo sin ta'ee hoo maal gootu? Odoo sin ta'ee hoo fakkeenyaaf odoo rakkinni kun isinirra ga'ee hoo maal gootu? Oduu takka dhufteetuma abbaa manaa keechan ani hiriyyaa kiyya namni kun abbaa manaa kiyya namni kun akkanaa wanni akkanaa tan wajjin dabarse oduu dhufteetuma sinin jette maal sinitti fakkaatame hagamaga namatti dhagaa koomentii namaa jala deemtanii namoonni baay'ee nama arrabsitu namoonni baay'een bakka jecha faallaa namaa hin akkas nama hin godhina. Maaliif jaalalli kuni guddaadha kuni xiqqaadha kuni gaariidha kuni badaadha jedhu namarraa jaalalli yoo nama qabu jechuudha. Jaalalli nama qaba dhugaa yoo nama qabuyyuu akka hin qabnetti nama qaba. Garuu jaalala nama qabe kana akkaataa itti keessaa ba'an jira hin jiru. Maaliif garuu immoo waaqayyo libboona ishiidhaaf isaa kennu obboleettii keenya kanaafi waaqayyo haala ishiidhaaf haa kennuutu. Akka ishiin manni isaaniitis hin diiganne ishiin amma akka jechaa jirtu rakkoon qabu nu lachuullee
bulchuu jecha jirti. Namni tokko immoo nama tokkoof ta'a malee nama lamaaf hin ta'u jechuudha. Obboleettii koo hin dogongoriin namni tokko harma nama tokkooti. Lamessaalee osoo guyyaa ayyaanaa ta'ee fakkeenyaaf ganama kaatitu akkasii oddoo sin ta'e maal sababa saniifiyyuu koomentii hin taane namaaf hin barreessinaa jechuudha. Bakka jaalala qabee jira ishiis dogongora ishii dammoo gaafa tokko sirreeffachuu dandeessi jechuudha. Gaafa tokko obboleettii koo hiriyyaa too biyya hambaa keessatti si baradhe dogongoree jira an abbaa manaa keessi dhiisee jira jettee duubatti irraa deebi'uu dandeessi. Garuu immoo isin hiishi ati akkana ati akkasii ati gaarii motii ati maalii motii gaafa jette namni tokko gaafa waa dogongore hin arrabsinaa. Waaqayyo lubboona siif haa kennu jedhaani. Yoo viidiyoo isaa sanillee dhaggeeffachuudhaaf sitti toluu dadhabe jechuudha. Dassin hin jenne dhiisaa bira darbaa bakka. Maaliif malee yoo arrabsitan yoo jechoota badaa jettaniin iddoo itti liqeessitu malee obaa wanni sarraa qallalchitan hin jiru jechuudha. Sababa saniifiyyuu akkasii sinin jechuu jaalladha. Nama arrabsuun cubbuudha. Maaliif lafa kanarratti eenyee cubbuudha jechuudha nama tokko arrabsuuf. Bakka wales jaalalli qabee qabee jira. Hinaanis dammoo waan nu jettee mati jetteetti bakka isaantu beeka jechuudha. Nu garuu immoo waan nu if barumsa nuuf ta'u fakkeenyaaf oduu anarra ga'e hoo oduu isinirra ga'e hoo maalan godha akkam jettanii ilaaluu qabdu malee ati akkana ati gaarii moti ati biyyaa maalii moti akkasii jechuun itti illee jechuudha. Nama tokko gaafa qileetti baduu deemu itti badi yoo jettanii itti bada. Lakki immoo irraa deebi'i jettanii amalaan yaadan gorsaan wantoota garaagaraati nama kana yoo deebistan hin deebi'a. Maaliif nama kaa hin dogongora. Namni hin dogongorre hin jiru. Garuu isin immoo ittuu itti illikeechaa jirtu jechuudha. Ittuu akka bakka namni kun qileetti bada. Akka namni kun yaaduma mataa isaatiin deemu gochaa jirtu jechuudha. Akkasii hin godhinaayii namni kun akka deebi'uuf gorsaa yoo dandeessanii yoo dadhabdan dammoo dhiisaa jechuudha. Maaliif nama tokko kaa gorsuudha malee homaa wanni godhamu hin jiru jechuudha. Nama sila ta'eefiyyuu akkasii isiniin jechuu jaalladha. Nama tokkotti faraduun duratti gorsaayii nama tokko arrabsuun duratti dogongora isaatirraa deebisuudhaaf yaadaayii isiniin jechuu jaalladha. Maaliif nama sila taane foon uffannee jira namni foon uffatee jiru immoo dogongoroon isaa hin hafu. Jaalalli dammoo yookiin walii irrattis hin baane yookiin abbaa manaa hinaanitti irratti illee hin baane yoo wal jaalatanillee mudoo hin qabu jechuudha. Akkuma ishiin illee nama lamaan nu bulcha jette sanillee yoo ta'e rakkoo hin qabu haa bulchu kaa yoo danda'e jechuudha. Garuu immoo waliigalteen isaan jidduu keessa jira jechuudha. Obboleettii koo ani maaliif obboleecha siifan ta'a ati immoo obboleettii naaf ta'e ani mana kiyya diiguu hin barbaadu jedhee inni ofirraa deebisuu danda'a ta'a. Garuu immoo nu yoo zim jennee arrabsinee itti akkas godhe ishiinis akkasumatti oo'isaa ishiinis akkasumatti haasa'aa deemti. Waan akkanaa dhiisaa isiniin jechuun jaalladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaatuma akkasuma viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuun irraanfatina. Viidiyoo kana keessatti dhaggeeffattanii jechi takka kan gorsa isiniif ta'a. Maaliif nama sila taanifiifuu dogongoruun keenya hin hafu. Garuu immoo viidiyoo kana keessatti jechi takka wanti barumsa isiniif ta'u wayii jiraachuu danda'a. Laayikii sheerii koomentii gochuun irraanfatina. Haga viidiyoo biraatti